Boya dataa Junaydii kadirri gaafachuu dhaqanii haadha ilmoo ofii ajjeefte ijoollee keenya Saawudii keessatti dhumaaran. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuunii hordoftoota keenyaadha. Har'ammoo viidiyoo haarawaa isiniif qabadhee dhufee jira. Warri chaanal kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan kara viidiyoo Oromoo isin qadir lafatti dhiifnu yaadataan lafatti dhiisu jee hin ogaa bira jira. Dhaqee wallaahi laziim qaalacha kun jaba wallaahi laziim. Ante waan ajaa'ibaatiin yaadataan laala qadir martuu bira dhaqeet UK jira. Laalee akkatti no qadiris wayyaa fakkaata. Wallaahi waan ajaa'ibaatiin maashaallah wallaahi qadir. ربي سيعافيه اللهم سيقول بروخية وانت في دقافي ربي فياته ولا تسيها دابو كافو فوتومو واي وبعد ده جريدي سوريس كينيا بابريتان كامباني نجد تناقافة جودا فنتلو فني جيتشو وصون انتوفتين وفصو فنتولين بكا جرد نفقد جاني خبجا برچو ميساني الفاتر راكاني نتلفاني يسجود ولفنا الفاتحة إساني مالو إساني هربنا جروان تف غيان الراكم غيا سينا غيان تغتمني غيا برابران يادتم آلين هندي عبدالحكيم منصور فؤادي الديليلي فؤادي كسيت كنو كبجمتو هذا خدير أنا سيدة كدير تجاجلا جرتو من ستي شيف ستي وأنت تقولات جرتي سيدا هاجرتو تو جرتو غيان الراكم غيا سينا غيان دقتمني غيا برابران يادتم آلين هندي عبدالحكيم منصور فؤادي الديليلي كسيت كنو كبجمتو سيدة كدير تجاجلا جرتو من ستي شيف ستي وأنت تقولات جرتي سيدا هاجرتو تو يومني لالو سيكمان نسا ركمولتي لما ترجمول سسبي كبا كنجي ساغرو نمني نوبدو نجي سربا أنا أفتاتي بنا برومسا أنكنك تبوتنا بونسا أنكنك لتلفني يسجود ولفنا الفاتحة إساني مالو إساني الفاتو important نمو تافتان نما humanity تي أمانن الله بي humanity تي أمانن humanity تي خامنن قد كبجما الفاتحة وبعدها جريد كما أرجتن gammachi saniru kuma argaitan kanatti dhaqanii gaafatanii gammachi sanii jiru rabbi agraaf addunyaa jira gammachi rabbi nagaadhaan fayyisee yeroo dhiyootti otoo hin turin dafee akka biyyatti nu deebi'u rabbiin kadhannaa hundi keessaniyyuu kadhadhaafi. Namoota lameen as gubbaatti agartan kana guyyaa har'a magaalaa Dirree Dhawaatti manni murtii olaanaan manni murtii federaalaa sadarkaa olaanaadhaa murtoo du'aa itti murteessee jira. Sababni egaa manni murtii murtoo du'aa itti murteessuu danda'eef daa'ima ganna 10 takka tan asirratti suuraa ishee agartan tana inni abbaa biddeen ishiiti. Isin ammoo silaa haadha gudeeda ishii jechuudha. Haadhuma ishii dhaltee jechuudha. Waliin ta'uudhaan gaa daa'ima xiqqaa kana ukkaamsanii ajjeesuudhaan waan yakka raawwataniif murtoo du'aa mana murtii olaanoo federaalaa kan damee Dirree Dhawaatiin itti murtaa'uu dandeetti jedha. Haati garuu akkana namatti gooti. Haati likkinatti fakkaatu garuu haadha isii nama shakkisiisa garuu haadha ofii tuma namni biraa bicuusii fagaate yoo namaaf yaadduufti isiin kun immoo akkamitti ajjeessuu dandeesse. Inni abbaa biddeenaa yoo ajjeessuu danda'a yoo jennu haati immoo waan baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu jennaan
mindaan jiraas kunoo itti mameera gatiin jira. Maqaan kiyya Girmaa Bagaas jedhama. Abbaa Baamlaak Girmaati. Yakki kun barreen sadiin darbe keessatti dura hojjetamee gama mana murtii kanaatti yeroo dheeraadhaaf deddeebi'aa ture. Rakkoon kun rakkoo guddaadha. Daa'immanii fi dubartoonni biyyattii tana keessatti dhibbaanii fi miidhaan isaanirra gahaa jiru haalaan cimaadha, haalaan guddaadha. Kana hawaasichinis rakkoo kanaa keessa deebi'ee akka mul'anne murtiin arraan tanaatuun kan calaqqisee fi kan ibse kan agarsiise. Maaliif dubartoonni fi shamarran daa'imman deeggarsaa fi kunuunsa guddaa hawaasicharraa osoo eeggachuu qabanii sadarkaa ajjechaa gudeedummaadhaa fi miidhaa adda addaa daa'immanirra ga'uunsaa beekamaadha. Garuu murtiin arraa kun namoota yakka kanaa hojjechuudhaaf daangaarra jiran hundaaf kan ibsa kenne kan agarsiisu ta'uudha. Murtiin tun namoonni yakka hojjetan seera jala akkam bahuun akka hin danda'amne kan agarsiisee fi hawaasicha hundaafuu guyyaa guddaadha jeetiin amana. Daa'immanii fi dubartootan qabsoon isaanii itti fufuu qaba. Miidhaa kanarraa eeguudhaaf hawaasnichiinis kun arraa agarsiisa. Qabsoon tiyya kanasitti dhaabbattu miti. Rakkoon akkanaa kun akka hanqa dhaabbattu takkaatti waan akkanaa balaaleffachuudhaa fi gorsaa fi kennaa adda addaa kennuudhaaf qophiidhaan illee kanaafuu murtiin arraan tanaa kun murtii eegamu murtii guddaadha jedhee ibsuu danda'a. Poolisii Diree Dhawaatii fi hordoftoota adda addaa waan kana jalatti hirmaachaa turan abbaa alangaa hojii kana yakka kana ibsanii baasanii jala deemanii hordofanii xiinxalanii sirriitti seeraaf dhiyeessanii murtii argachuu danda'uunsaa sadarkaa poolisiin Diree Dhawaatii fi manni abbaa alangaa sadarkaa inni irra jiru kan agarsiise ta'uusaa ibsuun barbaadaa fi kanaafuu galatoomaan jechuun barbaada. Abbaan jabaachuudhaan waa meeqa keessa darbee dhiiga mucaa sana kan duute deebiitti argateera, innis gammadeera. Nama karaa fuulduraattis immoo akka kana godhu akka inni irraa barumsa argatu godheera. Mucaan kun Foozii jedhamti. Balaa elektiriikaa galgala kaleessaa magaalaa Mattuu naannoo Xeenaa Xaabiyaa mudateen lubbuun ishee darbeera. Barumsaaf manaa baatee akka eebbifamteen gaafa lubbuun darbitu namatti dhaga'ama. Rabbiin jannataan haa qananiisu. Namni bahuu malee akka itti galus hin beeku. Barumsa barattee karaa fuulduraatti kaayyoo koo kanaan guuttadha kanaan guddatu osoo isheen jettu kunoo maali otoo hin beekamin karaa rabbiitiin dhufee balaa elektiriikiitiin lubbuun darbee kana jechuudha. Rabbi rahmata siidhaaf haa godhu jenna. Hunda keenya immoo kan jirru immoo rabbi bakka jirutti nu haa eegu nu haa tiksu. Namni viidiyoo haadhaa san hoggaa ishiin akkasitti mucatti dhaammatu laale lamatti fayyaan qaban dhugaan isin hin dhaggeeffadhu garaa kana nama boodassan jarri sun wallaahi lazii mucaan isa hedduu takka namni keenya gariin as gubbaa dhufee mee laale ati yoo boru du'uuf deemtaadha abbaa kee dubbisuu jirta boru immoo duuti ta'e farramanii waraqaa sitta kannan maal dhaammatta maal itti haasotta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haasoo san ukkoon dhaggeeffadhe utuu kabiraa gartee ijoolleen sun sanuu taateen isaan irratti raawwatamaa jiru manni hidhaan isaan keessatti hidhamanii fi bakkiteen isaan itti seeffidhaan mormi isaanii irraa darbu fuula isaanii dura achumatti fuula irraa darbanii huccuutti fidanii irra salaataa jiranii isinis karaan keessan kanuma godhiin haganaa allu namni ilmi namaa wal godhuun jirti rabbii isin sodaadhaati laa ilaaha illallah muhammad rasuul wallaahi sagalee biraa osoo dhageessanii oromoo ay ilma namaa addunyaan tun cubbuudha wallaahi addunyaan tun zanaa dawwalee naanee barree ilkicha jalaan kaasuu ilkiita duraaniitii miti jalaa kaasuu hin dandeenye. Maaliin qabamne siin jedhame gaafa qabamanu yeroo dhageessu maaliin qabamne siin jedhani. Jechuun yoo dhugaa barbaadan bilaa dhaggeeffadhu warri murtee du'aa fudhate kuni namni 47 suni qabatamaan ciraadhuma wajjin qabaman jirre ciraadhuma wajjin qabaman yoo dhugaa ta'ute. Hojii qabamu barreera dallaalatti itti kenne moo kan jaraati. Mubaarik hojii sana waa'ee hojii dallaalaa sun yoo dhugaa dubbachuudhaaf ta'e namni dirqama waan sana fuudhee deemu hin jiru. Jarri kun
mucaan kun jalqabu malee qabame dhugaadhaan duraan hojjetaan jiru jalqabu maatii ol ba'u wajjinumaan qabame kun inni mugaruun oskaa ture warra maag waggaa murtee du'a fudhatan kuni warra kiiloo 50 wajjin qabaman bakkaatti gootuun jira warra 47 ayyee warri dirqamaa wanti dirqamaa keessa hin jiru dhugaa bakka dhugaa dubbachuu hanti dhugaa dubbachuu teekkasi obboleessa maal obboleessi koo silaa du'eera jettee warra kaayatu nama marsitamu maal nutu beekamu sil beeka mu be akkasii miti dubbiin akkasii miti akkan ilaalu kana miti maal taate obboleesso moo wallahi rabbi dana hadana bulchina sobeeda jedhaan jiru gaayoo dubbachuu ta'een sitti maara baran jechuu keessan dhabamu fakkeenya kan sobaani godhame amma obboleesso dhugaan jiru dhaggeeffadhu obboleettan koo kan du'e kunuyyuu namni abbootamii dallaalaatitti jedha boona bakka miituu nu keessa jira maal obboleessa koo bakka obboleessa keessa biraa mataa godhu ayyee bakka rakkoon qabu dhiisa amma mucaanan kootu inni obboleettan koo wallahi jira wajjin hin qabamne nuyyuu jira wajjin hin qabamne mubarak Egaa kamuunuu sanas haa ta'u kanas namni jaallate waa ittiin galu rakkateeti rakkina seena keessa ba'uuf jedhee waa kana fuudhee yookiin nama biraa miidha ta'a. Kanaafuu jennaan wanti nu kadhachuu qabnu rakkinuma kana akka rabbi nurraa kaasuudha malee tu'aa qabaatee silaa maaltu sana baachiisa. Rakkinumatti biyyaa baasaara waan ta'een akka rakkinni nurraa deemtutti rabbiin kadhannaa rabbiin nu kadhaa hundi keessa. Waloltani dhiisi ajaa'ibaa dhiisaa wallahi dhiisi hin ta'u maal abbaa maali waloltan siluma uffata walii hodhisiifachuu dura silaa waan hodhamu waan biraan ture itu achi no dhimmaa leebisa kana hodhisiiftan sila maal inni kun silaa boodarra bara wannoonni xumuramee kana kan hodhamaawu maali waloltan immoo maa keessaan viidiyoo waraabtanii walitti argitanu maa mootii tokko itti fidanii waraabuun kun maali barbaachisu jaalala badee waltani wal bilooftani bodi isa adarasa era biloofi jala wal baza imbarbaati su disa ego mala baz jaalala sasabanan maaka sasibmere mobaayila wal jaallatanii kaanii achi footoo walii shuraa baratti kaasanii kaanii namuu yenna bicuusii wal lalame naqabee tarsaafamu san sila keessoodha wal jaallattu uffataa wal jaallatta qalanii jiranii qalanii ajjeesanii jiran nama 45tu jira ijoolleen tun mana hidhaa keessaa barreeffama maqaa isaanii ganda isaanii naannawa kam akka ta'e hunda isaanii naa erganii jiranii tokko tokkoon maqaa yaamee isin dhageessisuun hin danda'a namoonni ijoolleen tun hanga akaakiyyee hundatti haa maqaan as keessa jiru yoo wal beeytan tarii namoonni isin beeytan yoo jiraatan namni tokko abbaa wal fakkaachuu danda'a garuu akaakiyyee waliin fakkaatu dhaggeeffatanii sagalee akka taatanii basumaan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha kanneen keessaa ijoolleen Jimmaa nama 6 Harargeen Bahaa nama 9 Harargeen Lixaa nama 7 Arsiin Lixaa nama 7 Arsiin Bahaa nama 6 Baale nama 5 okay namichi dhimma tattamaati jaanii sagalee nutaa yaa ilmaan Oromoodha jechaa jiran sagaleen isaan jaanis waan biraatii miti nuti ilmaan qabna jireenya keenya jijjiiruuf biyyaa baane sagaleen isin nutaatan murtee du'aa osoo hin taane haanu hidhanii hidhatti haanu jijjiiramu mootummatti nu iyyaadha yaanni isaanii kanaaf namoonni isin beeytan tarii as keessa jiraachuu danda'a yaa Oromootiya sagalee walii haa taanu dhimma kana facaasati hundi keessan akka dandeessanii fi haala dandeessan haala sagalee paawara walirra qabdaniin ijoollee tanaan sagalee ta'a jechuun barbaada namoonni tarii maqaa beeytan gandaa wajjin beeytan dhaggeeffadhaati akka addaan baafattanii gandatti himus dandeessan ijoollee tanaaf du'aa'ii maatiin isaanii akka godhan akkasuma waan mootummaan godhuu danda'u iyyatanii waan barbaachisaa taanan hiriirallee maan baane hiriira nagayaa ba'uun egaa warri qabaman sila rakkina siluma nagaadhaan hidhaa keessaa ba'u hidhaan nama rabbuma tiikaa rabbiin kadhachuudhaa fi maatiinis rabbiitti iyyachuudha akka jedhee nagaadhaan deebi'an viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata haga kabiraatii walitti deebi'utti nagaan naa tura.